Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbee barannoo keenya yeroo darbee irratti waa'ee uumama lafaa, waa'ee pilaanetootaa fi waa'ee biiftuu waliin ilaallee ture. Har'a immoo kan waliin itti fufnu qabiyyee irra lafaatti argamanii fi caasaalee keessa lafaa mata duree jedhu jalatti qabiyyeewwan irra lafaatti argaman kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Naannoon fiizikaalaa fuula lafaa dhiyootti argamu qaamolee gurguddoo afuritti qoodama. Naannoon fiizikaalaa lafa dhihootti kan argamu jechuudha. Bakka afuritti qoodama. Kunis diyaagiraamii kanarraa akkuma ilaaluu dandeenyu liitoosferii, haayidiroosferii, atmoosferii, baayosferiidha jennee naannoo fiizikaalaa kana bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Liitoosferii kan jennu maalidhaa? Liitoosferii jechuun qaamolee jajjaboo lafa irratti argamanii jechuudha. Liitoosfer kan jennu qaamolee jajjaboo lafa irratti argamanidha. Qaamolee jajjaboo lafaa. Haayidiroosfer kan jennu immoo qaama bishaanawoo jechuudha. Haayidroo akkuma jedhu haayidiroosferiin qaama bishaanawooti jechuudha. Atmoosferiin immoo qilleensa, dhukkeewwan fi furka bishaanii warri kun atmoosferii jedhamu jechuudha. Atmoosferii kan jennu qilleensa, dhukkeewwanii fi furka bishaanii atmoosferii jennee waamna jechuudha. Baayosferii jalatti immoo kan qoodamu lubbu qabeeyyii hunda jechuudha. Lubbu qabeeyyii lafa kanarra jiraatan hundi baayosferii jalatti ramadamu jechuudha. Kun qabiyyeewwan irra lafaadha. Tokko tokko isaanii bal'isnee yeroo ilaallu immoo liitoosferii kan jennu liitoosferiin qaama jajjaboo irra lafaatti argamudha. Irra lafaatti kan argamu qaama jajjaboo kan ta'e maal yoo jedhamtan liitoosferii jechuudha. Kunis kan argamu dachee irraa fi garba jalatti jechuudha. Garba jechuun bishaan jechuudha. Bishaan jalatti kan argamu maalidha? Liitoosferii ta'a jechuudha. Dachee irras lafa jalas bishaan jalas kan argamu liitoosferii jennee waamna jechuudha. Kan itti aanu haayidiroosferiidha. Haayidiroosferiin immoo qaamolee bishaan fuula lafaa fi dhihoo hunda kan hammatudha. Fuula lafaarra bishaan afamee jiru kun haayidiroosferii jechuudha. Qaama bishaanii kan ta'e hundi haayidiroosferii jalatti ramadamaa jechuudha. Isaanis garbaawwan, galaanota, haroowwanii fi laggeen warri kun haayidiroosferii jalatti ramadamu jechuudha. Kan itti aanu qilleensa marsaa lafaadha. Qilleensi marsaa lafaa makaa gaasota adda addaa, dhukkeewwanii fi furka bishaanii akka bullukkootti lafa uwwisee argamudha. Qilleensi marsaa lafa kanarra argamu gaasota adda addaa, dhukkeewwan, furka bishaanii warri kun qilleensa marsaa lafaadha jechuudha. Gaasonni naannoo lafaatti baay'inaan argaman naayitiroojiinii, oksijiinii, argoonii fi kaarboon daayoksaayidiidha. Egaa oksijiiniin kan nuun gara qaama keenya keessaatti fudhannudha. Kaarboon daayoksaayidiin immoo kan gara alaatti baasnudha. Warri kun baay'ee qilleensota baay'inaan argamanidha jechuudha. Naayitiroojiinii fi argoonii dabalatee. Baayosferiin immoo qilleensa marsaa lafaan kun egaa atmoosferii isa jennudha jechuudha. Baayosferiin naannoo jireenya lubbu qabeeyyii hundaati. Baayosferii kan jennu kan iddoo nuni jiraachuu dandeenyu jechuudha. Lubbu qabeeyyii hunda dabalataa jechuudha. Isfeeriin kan lubbuu qabeeyyii xixiqqoo ijaan hin mul'anne biqilotaa fi bineensota hunda jechuudha. Lubbu qabeeyyiin qaama fuula lafaa, qilleensa keessaa fi bishaan keessattis ni argamu. Warri kun maal jedhamu jechuudha? Baayosferii jedhamu jechuudha. Baayosferii yoo ilaalle liitoosferiin qaama lafaati jenneerra. Kun liitoosferii, lafti kun liitoosferii ta'a jechuudha. Kan lafa bishaan kana jala jirus liitoosferiidha jechuudha. Qaamni bishaanii immoo akkuma fakkii kanarratti mul'atu qaama bishaanii kan ta'e immoo haayidiroosferii jedhama jechuudha. Qilleensa marsaa lafaa yookiin atmoosferiin immoo warra kana walitti dabalateeti jechuudha. Qilleensa keessatti kan argamu kun naayitiroojiinii, oksijiinii, argoonii, kaarboon daayoksaayiidii qilleensa keessatti argamu kun qilleensa marsaa lafaatti ramadamu jechuudha. Baayosferii kan jennu kun immoo liitoosferiis hin dabalataa, haayidiroosferiis hin dabalataa, atmoosferiis hin dabalataa. Wanta hunda bakka tokkotti qabatee lubbu qabeeyyii hunda bakka tokkotti qabatee kan lubbu qabeeyyii lafa jala jiraatan akka hantuuta kanaa yoo ilaaltan, bishaan keessa kan jiraatan kan akka qurxummii, lafarra kan jiraatan wantoota akkas akkasii warri kun hundi isaanii baayosferii jalatti ramadamu jechuudha. Haasaa fi maddoota odeeffannoo keessa lafaa kan jedhu yoo ilaallu, madda odeeffannoo waa'ee keessa lafaa
Waa'ee lafaa beekuun rakkisaadha. Haa ta'u malee guddinni saayinsii fi teekinooloojii yeroo gara yerootti fooyya'aa waan dhufeef gara yerootti fooyya'aa waan dhufeef yeroo ammaa waa'ee keessa lafaa beekuun danda'amee jira. Egaa waa'ee keessa lafaa kana qorachuun baay'ee ulfaataadha. Garuu saayinsii fi teekinooloojiin amma guddachaa waan dhufeefi fooyya'insa kanaanii wanta keessa lafaa jiru baruun salphaa ta'eera jechuudha. Maddeen odeeffannoo kana keessa beekuuf kan nu fayyadan immoo bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Isaanis maloota kallattii fi maloota al-kallattii jenneen qoodna jechuudha. Maloota kallattii kan jedhaman maalidhaa? Dhohiinsa voolkaanoo, albuudota baasuu fi boolla garaagaraa lafa keessa gadi qotuudhaan kan argannu warri kun maloota kallattiidha jechuudha. Maloota al-kallattii kan jennu immoo maalidhaa? Qaama biroo kan haalli uumama isaanii lafa waliin walitti dhufeenya qaban fakkeenyaaf Maarsii fa'aa yoo ilaalle pilaanetoota biraa jechuudha. Akkaataan uumama isaanii qaamotni isaanii kan lafaa wajjin kan walitti dhufeenya qabanii fi kan wal fakkaatan waan ta'eef isaan irratti qorannoon geggeeffamee odeeffannoo argamuun kan lafaa wajjin kan wal fakkeessinu isaan kun maloota al-kallattii jechuudha. Saayinsii keessa lafaa qotuun odeeffannoo waa'ee keessa lafaa argachuuf oolu ji'ooloojii jedhama. Ji'ooloojiin waa'ee lafa kana keessa lafaa wantoota jiran kan saayinsii qoratudha jechuudha. Kan itti aanu baqqaanota lafaa kan jedhudha. Baqqaana lafaa jechuun qoodama lafaa irra lafaa kaasee haga handhuura gara handhuura lafaatti jirudha. Baqqaana lafaa kan jennu egaa handhuura lafaadhaa kaasee hanga eessaatti jechuudha? Hanga irra lafaatti jechuudha. Irra lafaadhaa kaasee hanga handhuura lafaatti kan jiru baqqaana lafaa jennaa jechuudha. Keessi lafa ulaagaalee garaagaraa irratti hundaa'uun qooduun ni danda'ama. Fakkeenyaaf keessi lafaa qabiyyee fi faalkaa isaanii irratti hundaa'uun bakka sadiitti qoodamu. Egaa lafa kana baqqaana isaanii kana bakka sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa irra lafaa kan jennudha jechuudha. Qaama lafaa kan gara oliitti argamuu fi isa jajjaboodha. Irra lafaa kan jennu kun qaama lafaa isa gara irra keessaatti jirudha jechuudha. Inni kun jajjaboodha. Gadi fageenyi isaa lafa iddoo gara iddootti adda addummaa qaba. Iddoo tokkotti kan bira fageenyi isaa gabaabaa ta'uu danda'a. Iddoo tokkotti dheerachuu danda'a. Garaagarummaa qaba. Yabbinni irra lafaa kunis kiiloomeetira 30 hanga 40 yommuu ta'u, naannolee gaarreen gurguddootti jiranitti hanga kiiloomeetira 40 ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo tokkotti kiiloomeetira 30 ta'uu yoo danda'u, iddoo itti gaarreen gurguddoon jiran immoo lafarraa gaarreen ol ka'oo waan ta'eef isaaniin yeroo safarru kiiloomeetira 40 ol ta'uu ni danda'a jechuudha. Irri lafaa baqqaana dhalli namaa akka gaariitti beekudha. Irra lafaa kan jennu isa nun ofii irra deemnu lafa isa irra deemnu lafa isa gara olii baqqaana isa irra keessaa isa jalqabaa waan ta'eef salphaatti beeknaa jechuudha kana. Jireenya dhala namaatiifis faayidaa guddaa qabaa jechuudha irri lafaa kun. Baqqaanni kun humnoota keessa lafaa fi irra lafaatiin kan jijjiiramudha. Irri lafaa bakka lamatti qoodama. Isaanis irra lafa ardiilee fi irra lafa garbaawwaniiti. Kana jechuun irra lafa ardiilee kan jennu ardiilee torban isaan kun irra lafa ardiileeti jechuudha. Garbaawwan kan jennu immoo bishaaniin uffifamanii kan argamanii jechuudha. Bishaaniin kan uffifameeru garbaawwan ta'a. Inni kan irra lafa ardiileeti jechuudha. Irra lafa ardiilee yoo ilaalle baqqaanni irra lafa ardiilee kun uumamee albuudota siyaalii yookiin silkaa fi almuuniyeemii jedhaman irraayi. Albuuddan kun ulfaatina kan hin qabne yookaan sasalphoo kan ta'anidha jechuudha irra lafa ardiileetti kan argaman. Irra lafa jala garbaawwanii kan jennu immoo kun silkaa fi maagneeziyemii yookiin siimaa irraa kan uumamedha jechuudha. Irri lafa ardiilee siyaalii yookiin silkaa fi almuuniyeemiidha. Kan garbaawwanii immoo silkaa fi maagneeziyemiidha jechuudha kan isaan irraa dhufan. Irra lafa ardii irra lafa jala garbaawwanii kan jennu fakkii kanarratti akkuma mul'atudha. Kan itti aanu asitti irra lafaa kan jennu egaa irra lafaa jala garbaawwanii kan jennu kun inni bifa gara cuquliisaatti siqu kana mul'ateeru kun bishaanidha yookiin garbadha jechuudha. Jala isaa lafa jirudha jechuudha. Irra lafa jala garbaawwanii kan jennu. Irra lafaa ardii kan jennu immoo lafa kanadha jechuudha. Kan itti aanu baqqaanni lammaffaan keessa lafaa kan jedhudha. Baqqaanni kun
irra lafaa fi handhuura lafaa gidduutti argama. Handhuura lafaa isa jalaa fi isa irra keessaa gidduutti argama jechuudha keessa lafaa kan jedhamu kun. Akka ibsa ji'ooloojistotaatti keessi lafaa giddu galeessaan hanga kiiloomeetira 2,900 yaabbata. Qaama fiizikaalaa keessaa lafa ilaalchisee qabiyyeen baqqaana kanaa wantoota gartokkee baqaa yoo ta'an, jalli isaa immoo wantoota jajjaboo fi cimoo kan ta'antu argama jechuudha. Egaa jalqaba akka ilaalle irra lafaa irratti irri lafaa kun jajjaboodha jennee ture. Inni keessa lafaan kun immoo maalidha? Gartokkee baqaa yoo ta'an, jalli isaa immoo wantoota jajjaboo fi cimoo kan ta'antu argama jechuudha. Kan itti aanu baqqaan inni sadaffaan handhuura lafaati jechuudha. Handhuurri lafaa baqqaana lafaa isa gara walakkaatti argamuu fi baay'ee yabbuu ta'edha. Egaa fakkii kanarraa yeroo ilaallu irra lafaa kan jennu kun sarara ishee qarqara irratti argamtu ishee xiqqoo kanadha. Haphiidha jechuudha irra lafaa kan jennu kun. Keessi lafaa immoo isa bifa oreenjii yookiin diimaa kanaan mul'ateeru kun keessa lafaadha jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Handhuura lafaa kan jennu immoo gara gidduutti naannoo kanatti bifa keelloo kanaan kan agarsiifameeru kun handhuura lafaati jechuudha. Gara walakkaatti kan argamudha. Yabbinni isaa giddu galeessaan kiiloomeetira 3,470 kan ta'edha jechuudha. Handhuurri lafaa harki caalaan wantoota ulfaatoo fi rukkatoo ta'an irraa uumame. Isaanis albuudota akka sibiilaa fi nikeelii fa'aa jechuudha. Egaa baqqaanota sadii nuuf himaman kana keessaa yookiin qoodaman kana keessaati baqqaanni yabbinaan guddaa kan ta'e handhuura lafaa kanadha jechuudha. Kiiloomeetira 3,470 jechuudha. Inni haphii ta'e immoo isa kami? Irra lafaati jechuudha. Handhuura lafaa kana bakka lamatti qooduu dandeenya. Handhuura lafaa gara alaa fi handhuura lafaa gara keessaa jennee jechuudha. Gara alaa kan jiru kana yoo ilaalle kan argamu bifa dhangala'aa ta'een jechuudha. Handhuura lafaa gara alaa inni ta'e kun bifa dhangala'aatiin mul'ata jechuudha. Gara keessaa kan ta'e immoo jajjabootiin jechuudha. Akka kanatti ilaaluu dandeenya. Egaa kan har'aa kanumaan asirratti dhaabna. Yeroo itti aanutti wantoota baqqaanni irra lafaa irraa ijaarame kan jedhu kutaa itti aanutti waliin ilaalla. Hangasitti chaanaalii kana saabskiraayib gochuun akkasuma hiriyoota keessaniif qooduun barattoota baay'ee biraa akka ga'u godha. Chaanaalii kana guddisaa. Viidiyoon kun yoo isinitti ta'e tolee laayik gochuun hin dagatinaa jenna. Hiriyoota keessaniif qoodus hin dagatinaa. Galatooma.